Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota hordoftoota amantaa biraallee akkam naa jirtu. Qophii kaleessa ani fi ijoolleen kiyya qopheessine san irratti namni baay'een adda isiniif hin baane siifuu koongiraa baga gammaddee gammachuun kee gammachuu keenya jiruun biyya baqaa baga sirraa jijjiirame jechaa jirtu. Akkasuma ammoo maaltu maal ta'e warra jechaa jirtan dhiifama silaa sagalee isinii waraabuun qaba ture. Jaalalumaaf kabajaa isinii qabnuun kan ka'e aarifanneetuma sagalee illee hin waraabne. Qophiin kuni qophii Oromoo kutaa 11 ittiin galateeffannee dhaanii fi ijoolleen kiyya erga guyyaa gaafa ijoollee kana argadhuuti aarsaa baay'ee na wajjin kafaltanii bu'aa bu'ii baay'ee na wajjin kafaltanii gaafa angadduu gaafa angammadus gaddaaf gammachuu kiyya na wajjin qoodamtanii asiin nageessan waan ta'eefan waan xiqqoo tokko ijoollee kiyyaa wajjin wama kana godheetan isin galateeffadhe. Galanni kun keessanidha malee jaalaluma isinii qabnu isiniif ibsuudhaaf haala nu danda'ameen kabajaa fi jaalala isinii qabnu isiniif ibsaa jirra. Akkasuma ammoo ijoollee biyya Arabaa hedduu tokko galatoomaa isin anaaf sagalee kootii huyna kootii waan hunda koodhaa gaafa an boosanii gaafa an kolfu gaafa an gaddu na wajjin gadditanii kolfitanii bu'aa bu'ii baay'ee na wajjin dabarsitanii asiin nageessanii so isiniin galateeffadhe ammallee naa jiraadha. I love you isiniin